Biiti Kooyiiniin Maali dha. Biiti Kooyiinii jechuun maallaqa dijitaalaa isa jalqabaa kan mootummaa fi biyya kamiinuu hin to'atamne mala kaffaltiin ittiin gaggeeffamudha. Biiti Kooyiinii karaa intarneetii kan ergamudha. Wanta barbaadanis bituu fi gurguruu dandeessu. Mala kaffaltii kan biraa faana wal bira qabnee yoo ilaallu faayidaan Biiti Kooyiinii baay'eedha. Biiti Kooyiinii karaa intarneetii qaama tokko gara nama biraatti baankiin kamiyyuu gidduu osoo hin seeniin maallaqa erguu ni dandeessa. Baankii faana wal bira qabnee yoo ilaallu kaffaltiin isaa baay'ee muraasadha. Addunyaa kamirratti iyyuu fayyadamuu ni danda'ama. Qaamni kamiyyuu osoo isin hin daangessin hanga barbaadan gara barbaadanitti kaffaluu dandeessu. Akkamitti akka hojjetu haa ilaallu. Biiti Kooyiinii bituu fi gurguruudhaaf kan dandeessisu weebsaayitoonni garaagaraa jiru. Isaanis doolaaraa fi yuuroodhaan fayyadamu. Biiti Kooyiinii yoo qabaatan soofteera diijitaal waaleetii fayyadamuun moobaayila yookaan kompiitara keessan keessa kaa'uu ni dandeessu. Biiti Kooyiinii erguun akka Gmailii erguutti baay'ee salphaadha. Biiti Kooyiiniidhaan wanta barbaadan bituu dandeessu. Niitoorkiin Biiti Kooyiinii kompiitaroota niitoorkii irra jiran yookaan maayinarootaan balaa irraa yookaan wal jalaa akka hin hanne tokkoon bittaa fi gurgurtaa to'atu. Isaanis kana hojjechuu isaaniitti Biiti Kooyiiniin niitoorkii keessaa kennaaf. Tokkoon adeemsa tiraansaakshinii niitoorkii keessatti galmaa'ee bara baraan ta'a. Biiti Kooyiiniin teekinooloojii ajaa'iba ta'es fideera. Namni kamiyyuu soofteericha ilaaluu haaromsuu fayyadamuu danda'a. Intarneetiin akkuma jireenya keenya jijjiire Biiti Kooyiiniin baankii jijjiiruudhaaf humna guddaa qaba. Namni kamiyyuu maallaqa isaa akka fe'etti to'annaa malee fayyadamuu yoo jalqabe wanta gaarii ta'e haala salphaa ta'een kalaquu danda'a. Biiti Kooyiiniin biizinasiidhaaf baay'ee gaariidha. Kallattiidhaan bituu fi gurguruu waan danda'amuuf tiraansaakshinii isaa baay'ee rakasa waan ta'eef yeroo nuu ergamu toladha. Seetaap gochuun isaa salphaadha.